Ashama harka fuunee jira jirtu ijoollee teenya baga naganaaf jiraattan isiniin jedha. Akkam nagaa qabdanii maal fakkaatan? An nagaa qaba alhamdulillah. Maashaallah hadha biqiltuu bareedaa arge. Haalaaltaniif isin waraabu jira. Biqiltuu akkana kan yoo argu biyya keenya yaadadha. Warroonni biyya yaaddan waan akkana tanniin baa keessa taa'a laalaa. Maaliif jenna yaan xiqqishuu isinirraa qannasaa qilleensa biyya keenya yoo jette garuu qilleensa biyya keenya maaltu ga'a miti yoo xiqqishuu biqiltuu sana argitanii hafuurri isin jedha jechaan. Akkam nagaa jirtan isin baga nagaa jiraattan isiniin jedha. Inshaallah kun akkana biqiltuu keessa taa'u jira maashaallah baay'ee tokko nama bareeddi iddoo an taaru na fakkaata. Menati gori alate maluwa siti dama dire Oromia la undana naikaman amantina dambasin Kristana Islama ummata Oromotin najedini salama yolubu dan jarane nu walargina qaman jedhanatti fakkaate sirbisni inni leecoodhanatti fakkaata. Akkana jira isiniin jedha iddoon hangalu. Kana fakkaata akkas inshaallah kan isiniin jedhamu ijoolleen teeni ijoollee Oromoo guddaaleen jira xiqqaaleen jira garuu ijoollee jechuu kiyyaaf dhiifama isin uummanni Oromoo keenya jechaadha akka uummata biraa maa wal jajjabeessuu yaanne akka uummata biraa viidiyoo walii ilaaluu maan jaalanne maa laayikii waliin kennine maa sabiskiraayib waliin kennine maali qofaa silkii isin jalaa guuta. Silkii yoo an guutu taate anillee warra duraan sabiskiraayib godhee warra duraan laayik godhee firraa kaafadhanatti maa. Hangaruu silkiin kiyyan guunne maa yoo argu viidiyoo ijoollee Oromoo bira hin taru laayik illee ma kennaa fi sabiskiraayib illee ma godhaa fi garuu yoo an silkiin hin guuta jedhan taate jechaadha. Natti illee maanillee irraa kaafadha akka silkiin na jalaan guunne. Ima caddistan bakka laalaatuma viidiyoo bira maa kuttan yoo laayik gootammaa harkatu isin dhukkubamoo maaltu maal ta'e. Inshaallah harkisi akkasin dhukkubni dawaa isinii barbaanna. Viidiyoo yoo ilaaltan laayikii tuquun dagatina sabiskiraayib gochuun dagatina walaa jajjabeessuun isiniin jedha ijoollee teenya. An garuu viidiyoo nama kana bira dhufe ijoollee Oromoo taate ilaalee nama waan gaarii hojjetu yoo arge oduu sabiskiraayib godhin bira hin taru. Akkas inshaallah kasaba biraa ammoo waan gaarii hojjette waan gaarii hojjechuu baate wal jajjabeessuu yaada wal bira geenyaa wal bira dhaabbataa keenya ammoo akkuma baay'anneetu an hin beekne. Ofii uummanni Oromoo baay'ee nuun jedhani ofii waliin jajjabeessinu wal bira dhaabbannu warroonni ammoo hojjeta yuutuubii jajjabaadhaa isiniin jedha rabbiin jajjabina isin haa kennu ofii garuu yoo isin bira ga'e isin jajjabeessaa koomentiin laayikiin sheeriin sabiskiraayibiin annisunuma jajjabeessaa yoo isinitti tole kiyyas isin sabiskiraayib naa godha laayik naaf godha yoo isinitti hin tolle dhiisaa bira kutaa maal godha ree isiniin jedhashi. Namni gariin ammoo akka waan silkiin jalaa guutu sabiskiraayib godhe ka'eefaa irraa kaafata maal akka ta'e hin beekan inni. Inshaallah kana fakkaata naannoo nangalullee wallaa biqiltuun kun baay'ee tokko bareeda. Kana jira isiniin jedha maal hojjaa maal goota bakka kanaa kateettuuf yoo waan nan jettan taate waan hojjetaa isin agarsiisa. Kana hojiinki kana hojjechuu jira cumaan aduu keessa bakka kanallee taa'u jira na bareede akkasuma jira ijoollee teenya bakka isin ga'a. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Bye bye.